Dhalattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jijjigaatti barachaatiin turan sodaa qaban irraa tasgabbiin achi barachuu hin dandeenye jedhan. Ilmaan Oromoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uun kaampii waraana Wacaalee keessatti argaman rakkoo hedduu saaxilamanii irra jechuudhaan dubbatan. Ilhaan Umar dhalattuun Somaaliyaa miseensi mana marii Ameerikaa kan taate weerarri uummata Oromoo fi Somaalee jidduutti godhamaatiin jiru dhaabbachuu qaba jechuun dubbatte. Ashama harka fuudhee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa oduu har'aa qopheeffannee qabannee dhiyaannee irraa oduu wajjinaan Usmaan Baay'uuti. Dhalattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jijjigaatti barachaatiin turanii boqonnaadhaaf gara maatii isaaniitti deebi'an dhiibbaa addatti nurratti raawwatamaa turee fi rakkoo haala yerootiin wal qabateen barnootaaf garasitti deebi'uun nageenya keenyaaf hedduu yaaddeessaadha jedhan. Barattoonni kunniin barnoota isaanii yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessatti argamanitti itti fufuuf qaama dhimmi ilaallatutti kan iyyatan ta'ullee himaniiru yuun hingitaa waan qindeesse qaba. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jijjigaatti barnoota isaanii hordofaa turuun boqonnaaf gara maatiitti deebi'an dhiibbaa addatti dhalattoota Oromoo irratti fuulleffateen rakkoolee garaagaraa keessummeessaa turuu himuun haala qabatamaa yeroo ammaa mudatee jiruun barnoota isaanii yuunivarsiitichatti itti fufuun balaa qabaachuu akka danda'u ibsan. Yuunivarsiitii Jijjigaatti barattoota haaraa ramadamaniin alatti dhalattoota Oromoo 4,000 caalantu barnootarra jiru kan nuun jedhu barataan yuunivarsiitii Jijjigaa Oromoo ta'uu keenya qofaan dhiibbaalee garaagaraa nurratti raawwatamaa tureera jedheera. Dhiibbaalee kun irra jireessaan poolisoota naannichaa fi qaamolee federaalaan kan irratti raawwatamu ta'uu eeruun barattoota Oromoof mooraan alatti walabummaan socho'uun ulfaataa ta'us dubbateera. Rakkoon bara darbee nu mudachaa ture yuunivarsiitii Jijjigaa keessatti jechaadha. Sablammoota hedduutu achi keessatti barataa. Sablammoota san keessaa immoo gad aantummaadhaan barattoota Oromoo irratti miidhaa adda addaa geessisu. Sabni kamiyyuu bakka diimokiraasii ta'e tokko ija tokko ilaalamaa jirutti ijoolleen Oromoo garuu ija tokkoon ilaalamanii yoo mooraa keessa gadi baane waraqaa yuunivarsiitii ID osoo hin taane waraqaa eenyummaa fidaan hin jedhu waraqaa eenyummaa keenya yeroo itti agarsiifne maqaan keenya maqaa Oromoo ta'ee fi odaa ta'e irratti arginaan gaaffii tokko malee ijoolleen hedduu torban lama erga hidhanii reebanii booda gallattisu dhugaa dubbachuudhaaf bara 2009 fulbaana jalqabaa irratti barattoonni haaraan akka dhamee Jijjigaa seeneen barataa nama jira qabamee gayoonaa mana dhaa jiru maatii isaallee barattoonni yeroo baay'ee asoofisaa jirantu jira barattoonni hedduu qabaniitti hidhuu yoo gadi baane Afaan Oromoo dubbachuun iddootti dhorkaatu jira afaan Oromoon dubbannu. Bulchiinsa yuunivarsiitichaatti irra deddeebiin iyyatanillee rakkoo jiru quba qabnaa humna keenyaan olii deebiin jedhu kennamuufii isaa ibseera. Pirezidaantiin mooraa sanaa sirriitti beeka guyyaa meeqa walgahii nu teessisee maal nuun jedha dhimma siyaasaa adda addaati yoo qabamtan an akkasuma sin gaafadhee too sinii sun qabu sinii ibsisee dadhabeera sababa ijoollee Oromootiif jecha naannolee naaduu jiru. Jedhee pirezidaantiin mooraa sanaa Somaaliidha garuu afaan Oromoon beeka cirootti dhalate anillee ari'amuu irra jira. Kanaafuu yeroo gadi baasan afaan Oromoon dubbatina. Sirboota siyaasaa bilbila keessatti hin qabatina. Qarshii qabatanii hin bayina. Bilbila mooraa keessa qabatanii hin bayina. Jedhanii dhiibbaa karaa alaa nurratti taasifamu sana suuraawwan siyaasaa adda addaa qabatanii hin bayina jedhee yeroo baay'ee gorsan ulaata. Namni isa qabatee ba'ee dhimma hidhamaa jechaadha ifaan ifatti. Mooraa keessatti amma tokko karaa siyaasaatiin amma tokko paasentii 50 bilisummaan hin jira. Garuu achitti immoo ilaalcha Oromoo fi ilaalchi Sumaalee taasifamu addaani. Dhiibbaan kun dhalattoota Oromoo biroo magaalicha keessa jiraatanii fi barsiisota yuunivarsiitichaa dhalootaan Oromoo ta'an irratti illee osoo hin hafin kan raawwatamu ta'uunis himameera. Yeroo ammaa waldhabbii naannolee lameen gidduutti qabsiifameen wal qabatee dhalattoota Oromoo magaalaa Jijjigaa keessa jiraatan irratti dararaan raawwatamaa jiru hammaateera. Tarkaanfii humni addaa poolisii Somaalee tibbana namoota nagaa irratti fudhataa jiruun hedduun wareegamanii hedduunis manneen hidhaa fi mooraa waraanaatti ugguramaniiru. Dhalattoonni Oromoo 55 caalanis qe'ee isaanii irraa buqqifamuun gara Oromiyaatti deebifamaniiru. Rakkoon kun yeroo ammaas taanaan xumura hin arganne. Haalli yeroo ammaa jiru yaaddessaadha kan jedhu barataan yuunivarsiitii Jijjigaa haala kana keessatti barnoota itti fufuuf gara yuunivarsiitii Jijjigaatti deebi'uun nageenya keenyaaf balaa qabaa jedha. Rakkoon jiru laalamee dhaabbilee barnootaa olaanoo Oromiyaa keessatti argamanitti barnoota isaanii itti fufuu akka danda'aniif haalli akka mijeeffamu mootummaa naannoo Oromiyaa fi qaama dhimmi ilaallatu kan gaafatan ta'us dubbateera. Barana akadeemuun keenya waan hin deemne waan beekamu hin deemnu jennu akkasii irra jirra. Amma barattoonni Jijjigaa yuunivarsiitii barachaa turre itti jennu baafannee turre akka hin deemne isa booda kallattiiwwan adda addaa irraa Oromiyaa
Oromiyaa baarraa liqarraa giddu galaa fi kallattii hundarraan ijoolleen nama 27 bakka nu buufatanii jiru. Gaafa guyyaa 19 biiroo barnoota Oromiyaa deemnee ijata keenya galchuuf jirra. Biiroo barnoota Oromiyaa dhimma kana furmaata nu laatee oolaachuu immoo gara pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa illee deemnee ageeyyannu kan jennu barattoonni kun walii galee jira. Akka hin deemnes immoo ejjennoo keenya baafnee murteessinee jira. Maaliif deemus immoo hin qabnu bara darbirraa. Yeroo ammaa barattoonni yuunivarsiitichaa hedduun boqonnaa irra jiraatanis barattoonni muummee mediisinii barnoota irra jiru kan jedhu barataan kun barattoota muummee mediisinii barnoota irra jiran keessaas 15 dhalattoota Oromooti. Haala ulfaataa keessa jiraachuu isaanis adda baafanneerraa jedhu. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi ministeerri barnootaa rakkoo mudate hubachuun dhaabbilee barnootaa birootti barnoota isaanii akka itti fufaniif haala mijeessuu baannaan barnoota yuunivarsiitii Jijjigaatti eegalanii jiran addaan kutuuf kan dirqaman ta'us beeksisaniiru. Godina Harargee Lixaa magaalaa Cirootti dhalattoota Oromoo naannoo Sumaalee irraa buqqa'uun magaalaa Cirootti argaman kanneen 5,000 ol ta'aniif hawaasa naannawa saniitiin gargaarsi taasifamaa fi akka jiru maddeen keenya Ciroo irraa gabaasaniiru. Dabalata qabna. Godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroo fi jiraattonni aanaa Odaa bultum dhalattoota Oromoo weerara poolisoota addaa naannoo Sumaalee kanneen mootummaa wayyaaneetiin bobbaafamaniin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun magaalaa Ciroo qubataniif gargaarsi gama ummataatiin taasifamaa fi jiru haala gaariin cimee kan itti fufe ta'uu qeerroon magaalaa Ciroo ibsan. Akka maddi keenya kun Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himetti ilmaan Oromoo naannoo Sumaalee irraa buqqa'uun magaalaa Cirootti argaman lakkoofsaan 5,000 ol kan ta'anii fi manneen barnootaa fi kolleejjota magaalattii keessatti argamanitti qubsiifamuun gargaarsi hawaasa naannawa saniitiin isaaniif taasifamaatiin akka jiru dubbateera. Ana Odaa bultumii irraa bulchiinsa ana Odaa bultumii midhaan nyaataa riizaa paastaa fi kan kana fakkaatan ammas waan uffatanii fi waan affatan akka miidhaafaa kan kana fakkaatan arran sana dhufee gaddeessa irraa amma haalli kun yeroo lammaffaa hojii. Gargaarsi uummata fuuldurame kan magaalaa Ciroo qabsii 800 ammaa karaa kan magaalaa Mannahaaraa keessatti dhaabbate bichaa ta'e. Lakkoofsaan daataa kan hin beekne garuu tilmaamaan nama 5,000 ta'a. Oromoonni qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii lubbuu isaanii oolfachuuf jecha naannoo Somaalee aanota garaagaraa irraa gara magaalaa Ciroo seenaatiin jiran ammas guyyaa gara guyyaatti dabalaa akka jiran ibsuun warroota buqqaan kanneen keessatti manguddoon waggaa 90 fi dubartoonni erga daanii guyyaa 3 osoo hin guutin baqatanii dhufanillee keessatti akka argaman namni kun dheereera. Namoonni aanaa Ciroo keessaa akka turani waan nama ajaa'ibu jaarsa amata 90 akka ta'u kan amma kaleessa dhufee jiru ammas dubartiin 2 dhaltee achirras dhufeetti. Birmannaan uummataa fi gama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif taasifamaatiin jiru haalaan kan nama jajjabeessuudha jechuun qeerroon magaalaa Ciroo galateeffataniiru. Gargaarsa qaamaa kun kan nama ajaa'ibu uummata qofa osoo hin ta'in qaamni hundi irratti hirmaatee jira jechuudha. Maaliif gaafa rakkootii hundi walii galee tokkotee jira ammas. Kan jechuun hundi gara hogganni mootummaalee fakkaatanii hundi bakka takkaa walitti fuudhanii fi achitti beekaa jiranii gammachuu guddaan keessaa kun hoggantoonni hojii hundi isaanii waan qaban waliin fuudhanii akka waajjiraatti wal dorgommiidhaan achitti beekaa jiranii. Gargaarsi lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa diinaan buqqifamaniif taasifamaaru guutuu Oromiyaa fi dhalattoota Oromoo gola addunyaa irra jiraniin itti fufeera. Magaalaa Jijjigaa keessatti kashlabboota abdiilleetiin bobbaafamanii dhalattoota Oromoo irratti tumaa fi saamicha gaggeessuun gocha suukkanneessaa raawwachaa akka jiran maddeen keenya Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himaniiru. Faayizaa Eeliyaas jiraattota dubbisuu waan qindeessite qabdi. Dhiibbaan dhalattoota Oromoo irratti gahaa jiru akkuma itti fufetti jira. Sirni cunqursaa mootummaa abbaa irree Itoophiyaa ilmaan Oromoo irratti roorroo hangana hin jaamne dhaqqabsiisaa jiraachuun beekamaadha. Haala kanaan dhalataa mi'eessoo naannawa Asaboot kan ta'e obbo Muhammad Yusuf akkuma Oromooti kamillee mootummaa wayyaanee qe'ee jireenya isaatti hadheessite bakka biraatti baqatee hojjetee jireenya isaa fooyyeffachuuf gara naannoo Somaalee Jijjigaatti imale. Wayita inni jireenya isaa fooyyeffachuuf tattaafachaa jiru kanatti akkuma beekamu dhiheenya kana weerara daangaa mootummaan naannoo Somaalee abdiilleen hoogganamu hawaasa Oromoo irratti banteen wal qabatee shira mootummaa wayyaanee xaxxeen ilmaan Oromoo Jijjiga keessa jiraatan dirqamaan qe'ee fi qabeenya isaanii harcaasanii akka buqqaan taasifamaa kan jiran hoggaa ta'u
Namni maqaan isaa Mahammad Yusuf jedhamu kun guyyoota muraasaan dura magaalaa Jijjigaa keessatti ibiddaan gubamuun akka qaamni isaa irratti taasifameeti jira. Kun kanaan ta'ee osuma jiruu gochi suukanneessaan nama kana irratti raawwatame ilmaan Oromoo Jijjigaa keessa jiraataniif qormaata guddaa ta'uu hin oolle. Shirri mootummaa wayyaaneetiin xaxamee dhiheenya kana maqaa walitti bu'insa daangaa naannolee ollaa irratti lubbuun ilmaan Oromoo dabraa jiraachuun beekamaadha. Taatee tahaa jirtu tanaanis Oromoonni hedduun gara biyyaatti deeffamaa jiraachuunis beekamaadha. Kanneen qabeenya horatanis dirqamaan qabamanii qabeenya horatan saamamanii reebicha cimaa fi hidhaa dararaa adda addaa irraan gahuu bira kutanii gocha suukanneessaa irratti raawwataati jiran. Mootummaan biyyattii garuu haala ulfaataa deemaa jiru kana osoo argu humnoota poolisii addaa naannoo Somaalee tan mootummaa federaalaatiin hoogganamu uummata irratti roobsuudhaan tasgabbii dhoorkaati jira. Dhalattoonni Oromoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uun magaalaa Wucaalee keessatti kaambii waraanatti qubsiifaman beelaa fi dheebuudhaan miidhamuun haala hamaa keessa akka jiran dubbataniiru. Keessattuu daa'immanii fi manguddoonni beelaa fi dheebuudhaan darramaatiin jiran jechuudhaan himaniiru. Afaan taallee waan qindeesse qaba. Baqattoonni Oromoo naannoo Somaalee kaampii waraanaa Wucaalee keessatti buufaman rakkoolee gurguddoof saaxilamaa jiraachuu himame. Oromoonni kumaatamaan lakkaa'aman kun erga kaampii waraanaa kana keessatti buufamanii torban lama lakkoofsanii jiru. Garuu hanga ammaatti carraa kaampicha keessaa bahanii gara Oromiyaatti deebi'uu osoo hin argatin rakkoo addaan hin cinneen garmalee hubamaa jiraachuu baqattoonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Akka namni miliqee kaampii waraanaa kana keessaa badee bahe tokko yaada Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii kennetti namoonni kaampii waraanatti buufaman kun lubbuu isaaniitiif jecha gad bahanii dukkaanaa bitachuu hin danda'an. Nyaatanii dhugan immoo hin qaban. Baqattoonni kun immoo mataa isaanii qofa osoo hin taane daa'imman hedduu qabataniiti kan jiran. Gargaarsi homaatu hin jiru haala ulfaataadha kan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru jechuun dubbatam. Dabaluunis mootummaa naannoo Oromiyaattis ta'ee naannoo Somaaleetti akka kaampii kana keessaa bahaniif gaaffii kaasanii turan. Garuu har'aa borbaatoo dhuma jedhan baallama sobaatiin lafarra butanii daa'imman hedduun gidiraa hedduuf saaxilamaa jiru jechuun dubbata. Namni kun kaampiin waraanaa kun humna waraanaatiin eegama. Socho'uun hin danda'amu. Osuma eeyyama gadi bahuu argatteeyyuu magaalaa keessa deemuu hin dandeessu. Dhagaadhaan si ajjeesu. Kan biraa immoo dargaggoota hedduu qorannoof jedhanii kaampii kana keessaa funaanaa jiraachuus namni kun dubbateera. Egaa isaan keessa jiran haala baay'ee gaddisiisaadha. Uummanni achi jirus immoo uummata salphaa miti. Uummata naannoo 8,900 tilmaamanidha. Uummanni kun immoo waan nyaatanii qabanii, waan dhuganii qabanii, bishaan illee bakka argatanii qabanii, namootuma warruma wal harkaa qabanii wal gargaaranii bishaan itoo bilisa wal markatti qabanii kan isaan ittiin jiranii. Gargaarsi kennamaa fi jiru tasumallee hin jiru. Mootummaatiin wanti qaqqaballee isasallee hin jiru. Egaa uummanni kun achuma keessatti furmaata tokko osoo hin arganne uummanni ijoollee xixiqqoo kanatu jira. Ijoollee baay'ee bakka of hin dandeenye jira. Jaarsolii gurguddoo kana fa'aa jira. Dubartoota gurguddoo kana jira. Hedduu beelaan kan dhumaa jiranidha jechuudha. Ijoollee hargeessarraa fe'amanii dhufan qorannoodha jedhanii ijoollee torbaa fuudhanii deemaniin hanga ammaatti faanti isaanii akka hin argamin namni kun saaxileera. Baqattoota kaampii kana keessatti buufaman kumaatamaan lakkaa'aman kana malees konkolaataa sadiin Oromoota hedduu Somaaliilaand magaalaa Hargeessarraa fidanii mooraa waraanaa kun guutamnaan akka gara immigireeshiniitti dabarfamanis gochuu isaanii oduu keenya dabreen gabaasuun keenya ni yaadatama. Baqattoonni haaraan kunis hiree gidiraa wal fakkaataa obboleeyyan isaanii kaampii waraanaa keessatti dhamdhamaa jiran qooddachaa shira mootummaa wayyaanee xaxxee saba lamaan walitti buufteen gaagama guddaa irratti argamu baqattoonni ibsan. Hedduu kan garaa nama nyaatu nu ofii doonullee daa'imman kikichaa tana akkam haa goonu jechuun daa'imman wajjin hiraarfamaa waan jiraniif falli as keessaa ittiin baanu akka nu barbaadamu jechuun dhaamsa kan dabarfatan baqattoota Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaanii kaampii waraanaa Wucaaleetti argamanidha. Dhalattoonni Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqifaman dararaan humna addaa poolisii naannoo Somaaleetiin lammiilee naannicha keessa jiraatan irratti raawwatamu hammaataa ta'uu dubbatan. Erga gara Oromiyaatti deebifamanis gargaarsi gahaan kan isaan dhaqqabne ta'uu himaniiru. Yuhunin gidaa gabaasa dabalataa qindeesseera. Tarkaanfii aangawoonni naannoo Somaalee fi humni addaa poolisii Somaalee mootummaa federaalaatiin deeggaramu dhalattoota Oromoo naannoo Somaalee keessa jiraatan irratti fudhataa jiraniin dhalattoonni Oromoo hedduun lubbuu isaanii dhabaniiru. Hedduunis manneen hidhaa fi mooraa waraanaa naannicha keessatti argamanitti dararaa garaagaraa keessummeessuuf dirqamaniiru. Kana malees namoonni 55,000 caalan qe'ee fi qabiyyee isaanii irraa buqqifamuun gara Oromiyaatti deebifaman. Dhalattoota Oromoo magaalaa Jijjigaa fi mooraa leenjii humna addaa poolisii Somaaleetti dararaa irratti raawwatamaa ture jala lubbuun ooluun gara Oromiyaatti deebi'uuf danda'an keessaa nama tokko dubbifneerra. Namni kun yeroo ammaa gara Oromiyaatti deebifamuun magaalaa Awadaayitti wal'aansa irra turuu himan.
Erga tarkaanfiin dhalattoota Oromoo irratti fudhatamuu eegalee nyaataa fi dhugaatii malee guyyoota 3 magaalaa Jijjigaa keessaa dhokatanii turuu eeruun reebichii fi dararaanii garaagaraas irratti raawwatamaa turuu dubbataniiru. Namoonni isaan beekan qofti 12 humna addaa poolisii Somaaleetiin ajjeefamus dubbataniiru. Mana keenya keessatti Jijjigatti ashagamneeti ilaa guyyaa 3 qoonqomalee mana keessatti uummata Somaalee irraa eegaa turre. Achirraa poolisiin jala deemtee poolisiin ofiisbii ol qabattee deemtee ulaan gonsiiftee poolisiin mitu mul'isu mana keessatti. Achirraa kaanee karaa kaambii bika poolisiin naannoo Somaalee keessa laxxantoonni geessanii achirraa fuudhanii makiinaa karaa cinaa kan dabarre. Kaambii sanirraa fuudhanii karaa iddoo cinaa kan jedhamutti nuti amee Oromiyaa filii. Takka namni poolisiin naannoo Somaalee lujii poolisii kan jedhamu erga nurraa kuufan booda karaa barbaadetti bakka namaan baay'inni heddummin namni isaan gatan heddummaannaan bakka karaa makalaakiyaa jijjiirutti mijeessan jechuudhaan naannoo iddoo kaambii isaanii keessa laxxanan nu geessanii erga nurraa kuufanii nu fixanii makiinaarra nu fi deeman makalaakiyaa nu dhufe malee makalaakiyaa wanni nama jijjiiree keessatti akka darmatees tokko hin jiru jechuudha. Nam 12 kanii fi ajjeesanii doozeriin kun giddibiin ka jedhamtu bika Oromoodhaan bika ijoolleen Oromoo jala Somaalee kuduraa itti bishaan kana walitti kuufamee bika jiru bika daangaa kanarratti jijjiirama tarafa irratti kan kuduraa itti walitti jiran bika sanitti nama 12 kaa ajjeesanii bika takkatti awwaalan. Tarkaanfiin kun weeraraa humni addaa poolisii Somaalee uummata Oromoo irratti baneen wal qabatee Uummanni Oromoo humna weeraraa ofirraa qolachuuf tarkaanfii fudhateen ajajaan humna addaa poolisii Somaalee tokko ajjeefamuun reenfisaa bakka qabrii Baah jedhamtu erga geeffame booda kan eegalame ta'us himaniiru. Erga gara Oromiyaatti deebifamanii jalqaba mooraa waraanaa Hammareessaa qubsiifamuu kan eeran namni kun yeroo ammaas magaalaa Awwadaay jiraachuu fi gargaarsi ga'aan isaan dhaqqabaa kan hin jirre ta'uu dubbataniiru. Magaalaan Awwadaay humnoota tikaa mootummaan weeraramtee waan jirtuuf jiraattonni illee akka garaa isaaniitti nuuf birmachuu hin dandeenye jedhu. Jiraattonni magaalaa Awwadaay sodaa keessa waan jiraniif makalaakiyaan fi makalaakiyaan aina lama jira. Federaalaa jira uummata nama lamaa tokko lama wal bira dhaabbachuutti dhiisanii kana malee hizbiin Awwadaay shimannaa gaarii guddisaa jira. Ammoo sodaa mootummaa qabanii sodaa amma kan himaan akkana jiru kan qaamni bittota kallattii bitamee kan qabu akkami makalaakiyaan hubee fayyadamuudhaan qabanii hidhee engaddoo guyyummaa manaa ta'ee ba'u tasirbiitti bakka ijoollummaa warraa Awwadaay nabaaf ta'e keessadha. Amma gargaarsa ammoo wanni nu godhamee jirtu manaa ta'ee keessatti gaafa dhiibni bakka gargaarsi an birrii xiqqoo takka naasifee ture hanga sumaan qabamalee amma dura gargaarsi nu godhamee jiru jechuudha. Haalli naannoo Somaalee keessa jiru dhalattoota Oromoof hammaataa ta'uun osoo beekamu namoota buqqifaman garasitti deebisuuf yaaluun balaa qabas jedhan. Komii namoonni naannoo Somaalee irraa buqqifaman kunneen kaasan irratti deebii aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa argachuuf yaaliin goon hin milkoofne. Godina Jimmaa aanaalee Limmuu Kossaa fi Limmuu Saqqaa keessatti dhaabban Horizon jedhamu raayyaa ittisa biyyaatiin hawaasa doorsisutti jira jechuun jiraattonni dubbatan. Mormii saamicha lafaa dhaabbatichi gaggeessaa ture wal qabatee beekamtii godinaa fi naannoo Oromiyaatiin alatti loltoota raayyaa ittisa biyyaa hidhachiisuun uummata sodaachisaa jiru jedhaniiru. Abdusalaam Hassan waan qindeesse qaba. Oromiyaa keessatti dhiibbaan dhaabbilee wayyaanee itti waamamni isaanii mootummaa federaalaaf ta'an naannichaa keessa jiraniin nurraa gahaa jira jechuun jiraattotni komatan. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Kossaa fi Limmuu Saqqaa irratti dhiibbaa dhaabbileen federaalaa hawaasa irraan gahaa ture jiraattota mormanii fi saamicha lafaa naannoo sanitti raawwatamaa ture akka dhaabbatuuf gaaffii mirgaa gaafatan ukkaamsuuf humni waraanaa ajajamee tarkaanfii fudhachuuf naannicha keessa socho'aa jiraachuun jiraattotni godinichaa Oromiyaa miidiyaa Neetworkitti himan. Jiraattotni aanaalee lafti qonnaa mootummaa fi misooma bunaa yookaan Limmuu Bunnaa Takil jedhamuun tanaan dura beekamu mootummaan dhaabbataa Horizon jedhamutti dabarsee gurguruu yaadachiisanii dhaabbanni kun ergaa qabeenya kana bitee kaasee lafa qonnaan bultootaa lafa dubartoota dadhaboo maatii hin qabne lafa waliinii yookaan lafa uummataa daangaa isaatti dhiyaatu hunda bu'uura seeraa tokko malee to'annoo isaa jalaa oolfateera. Adeemsa babal'ifannaa kana keessattis namoota naannawaa dhaabbatichaatti argaman dhiibbaa guddaa irraan gahaa tureeras jedhan. Itti dabaluunis jiraattotni kunneen dhaabbatni Horizon jedhamu kun dhiibbaa diinagdee bulchiinsaa fi hawaasummaa gurguddoo hawaasa naannoo irraan gahaa tureera gaas jira. Dhaabbanni misoomaa tokko kan federaalaas haa ta'u kan naannoo fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf itti gaafatamummaa qaba kan jedhan jiraattotni dhaabbatni kun bifa faallaa ta'een qabeenya hawaasaa saamuu bira dabree jireenya hawaasummaa keessattis rakkoo guddaa uumaa
deemaa jira jedhan. Akkuma fakkeenyaatti kaasuudhaaf gaafa tokko gaa'ela jiraataa tokko irratti hamoomotni deemaa turan wayita dhaabbata Horizon kana bira gahan daandii dhaabbatichaa irra deemuun dhorkaadha jedhamuun karaa irra buluu kan himan jiraataan kun guyyaa biroos namni naannoo sanaa duunaan ummanni reeffa isaa awwaalachuuf dhaabbaticha keessaa wayita turanitti dhaabbanni kun qabeenya keenya keessa hin qaxxaamurtan jechuun dhiibbaa naatoo hin qabne gochuudhaan reeffa manatti deebisuuf dirqamaniiru. Itti fufuunis yeroo ammaa loonis yaafachuuf ummata naannoo waan dhorkaniif dargaggoonni naannichaa aarii fi xiiqiidhaan ka'uun adeemsi dhaabbatichaa sirraa'uu akka qabu gaaffii mirgaa dhiyeessuu jalqabaniiru. Dhaabbatichis miira tuffii fi of tuulummaan guutameen nuti itti waamamni keenya federaalaaf jechuun gaaffii kana cinatti dhiisuun gochaa fi tuffii isaa daran itti fufaniiru. Gochi kun ummata naannootiin yeroo dheeraadhaaf balaaleffatamaa kan ture yoo ta'u yeroo ammaas gaaffii mirgaa dhiyaatee jallisuun saamamaa jirra. Osoo rakkoon hin uumamne uumameera humna keenyaas ol ta'eera jechuun bulchiinsa aanaalee fi godina osoo hin gaafatin waraana raayyaa ittisa biyyaa naannichatti naquun ittiin hawaasaa dorsaa jiru. Rakkoon nageenyaa tokko yoo uumamtes adeemsa qaamni federaalaa jidduu seenuun qaba kan jedhe maddi kun dhaabbatni kun aangoo aanaalee godinaa fi naannoo Oromiyaa irratti tarkaanfachuun waraana raayyaa ittisa biyyaa aanichatti naquun gaaffii hawaasaa ukkaamsuuf yaaluun kun sirnichi saamicha irratti bobba'eef dursa kennuu malee gaaffii uummataaf iddoo dhabuu agarsiisaa jedhan. Akka yaada odeeffataa keenyaa kanaatti yeroo ammaa beekamtii bulchiinsa naannoo godinaa fi aanaalee kanneeniitiin alatti dhaabbatichi ofii isaatiif hoomaa waraanaa biyya yaadamee kaabaa jeneraala tokkoon hoogganamu konkolaataa isaan fe'ee fiduun aanaalimmoo magaalaa Gannat dhaabbaticha keessa iddoo keessummaaf qophaa'e keessa qubsiisee sooraa jira. Waraanni kun meeshaa waraanaa snaayiperii irraa jalqabee meeshaalee gurguddaa fi ammayyaawaa ta'an hedduu qabatee hawaasa keessa socho'uun sodaachisaa jira. Har'ammoo boru ajajni kennamee fi uummata nagaa kanarratti waraanni banama laata jechuun uummatichi yaaddoo guddaa keessa galeera. Dhalotaan Somaaliyaa kan taate miseensi mana marii seera tumtuu Ameerikaa Ilham Umar Itoophiyaatti waldhabbiin dhalattoota Oromoo fi Somaalee jidduutti eegaluun lubbuu namoota hedduu gaaga'aatiin jiru hatattamaan dhaabachuu akka qabu gaafatte. Ilham ergaa gama toora Tiwiitarii isiitiin dabarsiteen waldhibdeen dhalattoota naannolee lamaanii jidduutti dhalate lubbuu danuu gaaga'aatiin jiru xumura argachuu qaba jetteerti. Yeroo rakkinnaa kanatti garaagarummaa keenya duubatti dhiifne walta'iinsaan nagaa buusuuf hojjechuutu barbaachisaadha jetti Ilham Umar. Walitti bu'iinsi kun gama lameeninuu lubbuu hedduu gaaga'aa kan jiruu fi dhalattoonni Oromoo 55,000 ol caalan naannoo Somaalee irraa akka buqqaanii fi sababa ta'eera jetteerti. Ilham Umar bara 2016tti mana marii Yuunaayitid Isteetitti bakka buutuu kutaa Miniisotaa taatee filamuun seenaa galmeessisuu isii ni yaadatama. Dhalattoonni Somaaliyaa fi hawaasni Ogaaden guutuu addunyaa irra jiraatan shira mootummaan wayyaanee xaxe kana cimsaniitiin balaaleffachaatiin jiru. Gabaasa Afrikaa News wabeeffachuudhaan kan qindeesse Yoon Engidaati. Xumura irratti Koreen tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork biyya Yemen ilmaan Oromoo diinaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan gargaaruuf gaafa onkololeessa 6 bara 2017tti baqattoonni Oromoo biyya Yemen magaalaa Sanaa fi naannawa isii jiraatan hundumtuu akka irratti hirmaachuun lammii ofiitiif birmatan koreen dhimma kana qindeessitu waamicha dhiyeessaniiru. Iddoon galma beet mi'aad yookiin Salaatal Aziz yoo ta'u guyyaa sanitti Daayirektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad karaa toora Iskaayipiitiin dhimma haala yeroo irratti hawaasa wajjin ni mari'atu jedhameera. Kan gabaase Muhammad Fantalleeti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun har'aaf jennee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa isiniif dhiyeessaatiin ture kanan gammaa daawwattanidha. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork afanitti fufuu hangamanumaan nagatti isiniin jedha.